Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa baga nagaan gara chaanaalii kanaa dhuftanii har'a kan ilaalu meelingiidha. COC ITSS level 1 ti. Jalqaba aayidiyaan isaa maalinni xalayaa tokko barreessine nama hedduu biraan gahuudha jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan maalfaa waan sadii jechuudha. Meeling yeroo jennu inni jalqabaa maalinni main documentidha jechuudha. Main document inni lammaffaa immoo data source. Isa data source jennu kana jechuudha. Inni sadaffaa immoo merged document kan jennu kana. Merged document. Waan sadiin kanneen sirriitti adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Tokko tokkoon haa ilaallu. Okay. As biratti inni kun main documentidha or leetarii barreeffanne san jechuudha. Leetariin barreeffanne main document jennaan. Then jalqaba guyyaa itti haa galchinu insert date and the time jennee guyyaa asirraa guyyoota barbaanne asirraa type barbaanne short fakkeenyaaf ija kana yoo filanneef okay jennaani guyyaan nu gala jechuudha. Then xalayaan keenya kana fakkaataa jechuudha. Okay. Then eessa deemna? Taabii mailing jedhu kana bira dhufna jechuudha. Then start mail merge kan jedhu arroon yookiin qastiin xinnoon takkan jirti isii click gootanii step by step mail merge kan jedhu jira. Then click step by step mail merge kan jedhu click goona jechuudha. Then gara mirgaa irraan stepin isinii dhufa. Select document type kan jedhu isinii dhufa. Then leetarii waan ta'eef xalayaa waan ta'eef leetarii irratti default irratti next jennaan. Amma select starting document isuma kana starting waan ta'eef isuma irraa next jennaan. Amma asitti select recipients isin jedha. Isa kan maal jedha inni jalqaba use existing list. Existing kan fayyadamnu yoo duraan save goonee jiran jechuudha. Yoo duraan save goonee jiran existing browse goonee bakka save goonee sanii deemneet fudhachuu dandeenya. Deemnee browse goonee bannee fudhanna jechuudha. Amma nuti waan barreessan jirre duraaf type new list kan jedhu irratti click godheet create jedhaanii jechuudha. Then eega create jedhee booda new address list kan jedhu nu dhufa. Customize goona bifa nu mijatuun create goona jechuudha. Warra as keessaa kan field name kanneen keessaa kan hin barbaanne delete gochuu dandeenya. Akkasuma add gochuu dandeenya, rename gochuu dandeenya. Home phone, country origin kanneen warra hin barbaanne waan ta'eef isin yoo bakka hin barbaaddan ta'e dhiisuullee dandeettu jechuudha. Akkasuma rename gochuullee dandeettu. Fakkeenyaaf address kan jedhu addressii qofatti dhiisnuuti. Address tokko nu ga'a. Company name, last name, first name. Okay. Add gochuullee barbaanne. Add gochuu barbaanne asitti add jennee add gochuu dandeenya jechuudha. Asitti add fakkeenyaaf phone number. Okay. Akkasuma rename move up move down gara oliillee asii barbaanne gara olii down as keessa kan barbaanne fakkeenyaaf move down godhanii bifa kanaan customize oo sirreessuu dandeenya jechuudha. Then okay jennaan bifa kanaan nu dhufa. Title fakkeenyaaf doctor okay click. Then first name Jararo. Click or tab gochuullee dandeenya. Last name Guyyee tab address Jimma. Company name Awash.
phone number akka example'itti kan barbaanne fudhachuu dandeenya jechuudha. Ammas tab city Jimmaa jechuu dandeenya jechuudha. Ammas engineer tab engineer Burtukaan tab Dassaaleny tab kana fakkeenyaaf address isaa assume goona fakkeenyaaf fudhachuu jirra. Inni kun Shaggar tab company Awash tab phone number as example tab Finfinnee ni jenne bifa kana fudhanne. Ammas fakkeenyaaf aadde tab Fatiha Hassan tab address Ilu tab company name Awash lakkoofsa bilbilaa isaanii tab Wallagga tab jenne ammas or new enter jedhatti galchuu dandeenya jechuudha. Leen ammas Miss tab Caaltuu tab Dastaa tab inni kun Shashamannee tab company name the same name Awash tab Duwwaa Sagal tab Shashamannee bifa kanaan address list galchuu dandeenya jechuudha. Ammas delete gochuu barbaanne customize gochuu barbaanne ammas kan biraa haaraa edoo barbaanne new enter jennee itti fufuu dandeenya. Ammaaf ammoo as example kun nu gahaa jedhee waa yaadeef okay jennaani. Then immediately maal isin gaafata save bakka itti isin goota isin gaafata bakka fakkeenyaaf amma maal jenneen desktop irra haa ta'u jennee or download keessa deemee haa ta'u. Then maal jenna file name data source or address recipient list jennaan jechuudha. Data source jennee save jennaan jechuudha. Then okay jennaan. Amma select godhannee booda isa lammaffaa hojjannee jechuudha. Then next write your letter kan jedhu as biratti maal goona insert merge field kan jedhu jira jechuudha. Isii click gooneet as biratti jalqaba click goona to kan jedhu biratti title galchinaa fi then space goone ammas first name galchinaa fi ammas last name galchinaa fi ammas enter jenneen address galchinaa address ammas company name insert galchine company name then phone number
phone number, company name dhumate jecha hundumaa bifa kanaan galchuu dandeenya jechuudha. Then next jenna argitan immediately maqaa nama jalqabaa san isinii fida jecha lakkoofsuma isaa wajjin edit gochuu barbaadanaatiif bifa kanaan deemuu dandeettan. Ammas complete next jettaniin jechuudha. Then edit individual or print kan jedhu jira. Print yoo printer jiraate print gochuu dandeettu. Otherwise edit individual letter kan jedhu jira. Isii click gootanii then okay jennaani inni kun kamiinni marjid kan ta'e isa sadaffaadha jechuudha. Isa sadaffaadha kan hundumaa kan of keessatti bakka tokkotti qabatee jiru. Inni kun Daraaroo, then Injiinar Burtukaan, then Aadde Fatiyaaf akkasuma afuraffaa Mister Caaltuu hundumaa bakka tokko kan qabate kana maal jenna marjid leetar jennaan jechuudha. Then as bira waa sadanuu sirriitti adda baafachuu qabdanii jechuudha. Isa jalqabaa main dokumenticha isaa kan jalqaba barreeffanne, inni lammaffaan data source or recipient list kan jenneen san, then inni sadaffaan immoo kan marjirte data hundumaa bakka tokkotti kan qabate sanii jechuudha. Then hundumaa save gochuun dagatina. Video chi isinii ture like share godha, warra haaraa taatan ammoo subscribe gochuun dagatina. Wanti biraa kan hojjennu yoo jiraate commenti jalatti nu barreessaa. Galatoomaa.